Oromoo keessatti gochaaniin beekama jechaanii miti. Wanni Oromoo dalagaa ololli oofame maqaan Jawaarii Xuraayaa maqaan kee Xuraayee huccuu gimbanyaa fakkaataa barra amma booda bakkitti maxxanu kabiraan jiru. Ambar Oromoo Singapore kaasee Ameerikaatti biyyoota adda addaatti yeroon barachaa turetti muuxannoowwan sanis keessa deema. Jaansee immoo qabsootti hoggaan seenuu qabsoo nagaa irratti qophii godhamaa ture falmaa biyya alaatti goonaa turre gara jijjiiramaatti haalonni akkamitti akka dhufan kan jiru hedduu isaa diiteel qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Mata dureen isaa hin gaabbu jedha. Maalidha? Maal ergaa akkamii dabarsuu yaadde? Egaa ilmi namaa waa hojjettaa hoggaa hojjettee bira dabarse booda duuba laaltee madaallii geggeessitu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale hojii baay'ee soo hojjettee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee hoggaan madaalu aarsaan kafaleetis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaan hin nyaatu kan jedhudha. Kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhuun kan laalamu no regrets kan jedhan jechuudha. Amma yeroo akkamii barreesse tarii yeroo mana hidhaa teessee barreessite immoo eegasii booda barraa'e immoo? Mana hidhaatti barreesseetiin achi baasaa ture booda harkaan hin barreessaa ture san booda taayip godhame yaadatte akkuma hidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu turre yeroo suman eeguu asirra geenye amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun hin barbaachisu kan jedhu nama maxxansiise malee manuma hidhaatti bahee bahee. Kitaabni kun afaan lamaan qophaa'ee hunda gurguruu baadhee miire? Jalqaba afaan Oromootiin barreeffame kan booda gana afaan Amaaraatti jijjiirame. Afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni baha garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qophaa'ee jira. Kitaaba uummata barreessite keessatti wanti addatti namni eegu yookiin immoo kana dura hin dubbanne namni yookiin immoo waan haaraa kan duratti ifan goone uummati argachuu danda'a? Waan baay'ee jira. Waan hojjetame gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani. Kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada. Bakka nufi jirurra ilaalcha kiyyarraa waan inni yeroo san yaadadhurraa waan hin barreessee fi waan hedduu argatu jedheeti yaada. Tarii haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti waan furmaata keeku waan keessa dabarte waa'ee isaas hin tuqaa? Kitaabni mana hidhaatti hin barreesse actually kitaaba lama kutaa lamatti hin barreesse waa'ee hangammaa keessa dabreeti. Gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hagammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a kan jedhu sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata kan amma bahe kun kaaniin yoo walirratti dabalame gara 1,000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne kana amma baasee kan itti aanu immoo bara dhufu bahuu qaba kan jee kan hin hambisee jira. Amma torban dhufu keessa Naayiroobii keessa akka eebbisiistuudha kanatti ifa goote tarii Itoophiyaa keessa eebbisiisuudhaaf yaanne moo haalatu jenne? Yaanne turree haalli mijachuu hin dandeenye akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha. Kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi namni hafuuruma baafachuuf haala ulfaataa jira. Kanaaf asitti eebbisuun filatame. Actually inni dura gara biyya Awurooppaatti eebbisuudhaaf yaadee ture garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii na gaafannaan hin tole jee asirraa eegalee sammuu Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan eebbifamu ta'a. Kitaaba kun tarii amma haala Itoophiyaan keessa jirtuun